Video kan erga laaltanii xumurtanii umarratti adabamuu qaba yoo jettanis ta'e yaada keessan nan ilaala. Yeroo baay'ee viidiyoo hojjechuuf gaafa kaanu gammeen icciitii mistira kanaan dura waliin haasofne hin beekne. Walumaa gala isaatti turtii keessan viidiyoo kana. Akkam jirtu nagaa keessanii nuti nagaa keenya waaqayyoof haa galatu. Amma namumti akka koo miskiinni garaa isin nyaatu isin marartu jirtiire. Jirteettanii yaaddu isin. Tinfaashii mana ba'u isiniin jedhe nana amantaan qaba. Arrama mana qulleessuuf. Manni kun saalonii yoo jettan kilaasii ciisichaa kushiinaa ala mana yoo jettan uffata yoo jettan nama irraa deemte qonatti galaa jirta moo keessuma jirta lubbuun jirta naan jettu. Kanaaf hundisaa isinitti na agarsiisu. Asuma saalonii kana keessa waliin xaranna. Piliis na jajjabeessaa duddana qaba. Manuma keenyatu akkas xuraamoo? Hanuma keenyatu akkas xuraamoo? Hankeessanis akkasii warra biyya keessa guyyaa tokko bullaan bakka. Wanti hundumtu iddoo isaan jiru yeroo naqee ilaalu yaadattu isa duratti yeroo maatii keenya bira jirru akkasuma qulqulleessinaa guyyaa isa hoolaan kuttee halkan gola keessa deemte qodaa jijjisite distii gadi guuraa bultu sana yaadattu anna yaada sirriitti isumaa jettu mana kana keessa. Nawaamu innaa uffatallee namni cannaan bishaanillee hin bade. Maashinicha dhaqee hafuura baafa jennaan bishaanis hin bade yoo bokkaan rooba bishaan ufite hin beeku amma kilaasii keessa siin galu gudii sana isinitti agarsiisu kushiinaa keessa siin galu maankaa sana distii maammasa sana agarsiisu saalonii kana keessa bichaa isin wajjin qulqulleessuun barbaade akkana biraan deemne hadaraa keessa. Kana jidduutti immoo jechuudha. Warri maaziriin kee akkam taatee harmeen kee akkam ta'anii fayyanimoo maalirra jiru naan jettan maaziriin koo fayyaa jirti yoo waaqayyo jedhe garuu dhukkubichi duraan waan irra tureef qoricha sana faana xiqqoo ishee dadhabsiisuu barbaadeera garuu hin fayyitii jajjabaachaa jirti fooyyee qabdii kan isin gaafatu hin dhabiina isin hin dhibiin fayyaa isin hin dhibiin isin jechuun barbaada. Amma amman abadhee lafallafu hojjechaa moo lafallafina wayyaga kottaan waliin. Akkuma jalqaba irratti argitanii bakka kanaan jalqabaachuudha. Hunda isaa miti garuu gartokkoo isaa malee qulqulleessu. Yaa ofii lafiitii kana iddoo iji namaa argu yeroo isheen gadi ba'an nama dabbaara. Obbo Gammeen isin yeroo dhufanii manni akkasitti kosamee jaragarake yeroo eegu itti toluu dhiisuu danda'a. Kanaaf jedheetiin haga dandeettii koo kaffi gochaa jira. Yaa qodaatu isinitti agarsiise. Waan kichinii keessaa manaamne ton isinitti agarsiise waan addaati. Garuu moofni si gargaaramu maal si goona maa nutti boossa hojjettanii otooftanii na gargaartanii hin jibboone. Isa kana namni jibbuun jiru. Ganamallee mana hin oolle. Viidiyoo kun sa'aatii 10 booda kan hin hojjechaa jiru. Hunda ishee qe'ee ishee maalishee iyyuu cuccufeetiin deemee jechuudha. Dirqama waan an deemuu qabuufidha. Yaa'onni akka beekamu hojii oola. Achi immoo daraan dhufee banuu maal jedhee isinitti hima akka ittiin adabbaaree akka ittiin jibbisiisee amma miira aariitiin as keessa seenee viidiyoon kun sa'aatii malee akka inni isin qaqqabu beekaa isin immoo akka isin hin dabbaarre piliis laayikii godhaa. Sheerillee godhaa isinin jenna yaada keessan immoo koomentii irratti waan jettan ibsachuuti dandeessu. Anis ganama cufee wayee yeroon achi deebee banadhee seenuu na dabbareera. Anaan na dabbaare innis immoo yeroo dhufu dibbirtii kanatti dhufuu irra dheetiin agatee fuullafiitii sisirreessa galgala bishaan dhufeeffate namni akkuma ta'u ta'ee ammasittiif garuu fuullafiitii kana nakaa godhee gara iraata hojjechuutti darbuufanii. Inni immoo sa'aatiin inni dhufu gaheera amma sa'aatii 10 ta'eera bakka tun beekamin sa'aatiin 11 12 ta'a. Nuroo keenya rakkanne bargaa'essa. Yaa yeroo kan ofiitti jedhamu nama gammachiisaa miira gammachuutu keessarraa malee dubartiif gundoon hin teessuudhaanii namni illee namaan beeku inni alaa galullee namaan beeku hirrillee namaan beeku waan akka kosokkosaa kana lafatti yoo argan bakka isin uummataa keessanitti isinitti hin tolu. Nama malana dhowwa bakka. Ofii makoo waan an xureessi amma ijoollee mana hin jirtu daa'imman qabnu namni xureessu hin jiru wanumaaf isatu mana jira kanuma iddootti yeroo warri seenuu yeroo maal ta'u bakka of nyaa'ee daddarbameen du'a hamma sirreessutti jechuudha. Innaa kan of yeroo ta'e namatti tola malee hojiin meedhii isaame. Innaa akkasi mana keenya keessa immoo akkuma argitan girgiddaan adii teebiliin
kantiifii adii akkasumallee soofaa argitanitti oga akkuma isin beektan mucaan gubatti hin beekne abiddatti fiitti jedhani waan adiin rakkoodha. Garuu fedhiin namaa yeroo tokko masmararratti nama qaba, masmararraas nama kaachisa. Xurii hin danda'u soofichi akkuma argitan ዘመናዊ ሞደርኒ ፋሽኒ ምናምን ያተው እዩ መሌ ጦሪ እንደንደው እና ኑቲሞ በልበለ ኬኛራ ቢቅልቶ እንጨሬራ ኩማሽኑ አርጊታን ዳርቢ ገምን ግሪ ጭሪ ገነቄ የሮ ቢቅልቱ ሱንጅሩ በረንዳን ሌ ቁልቁላሄ ጉያሜ ቀቡላ ቦካን ሌ ሮሮ ቢቅሌ ሲሌ ዋሪ ሮሮ ከኡ ቢቅልቱ ሱን ባዬ መናራ ዶርከቶሪ አማ ገሩ ቢቅልቱን ሙሉ ዴዴራ ሉቃኤ ሙላዬ ቁላት ዋነ ፌጅሩ ፍሬ ፈመታ መሳረት ለቱ ቀበ ቂለን ሽሮ ካሱ አዋራ ፊዴ መነት ድርግም akkuma roomana madaamii bubbeen ka'e maal ka'e nu cinqu sana beektu miti bakka wanti dhufu hundumtuu waanuma adii kanarra buufata. Kanaafuu na qaqqabaa, na diriirsaa, as na qabaa, achi na qabaa waan akkasiiti. Akkas ta'uuf deema manni. Inni akkasii kun akkuma argitan nan xaragee na walawalaa jirammoo haga ta'e bakka shaniis immoo kaase kunallee danfisuu dhiiseeraani kan danfisuu warra nuu biraati jechuudha. Ijoollee warra gibbii keessa jiraanii isaantuu roodhufan galgala ufanii buna danfisu. Ummaa waan qabateef hin beeku waan ta'eefu haa jiraatanii haa galatoomanii na gargaaru yeroon isaan waamuna jalaan didanii. Innaa akkasi kunoo amma kana walawwalarran jira. Isin laayikochaa dhaggeeffachaa ilaalaa akkamiin waan isaa garam garami dubbiinii otoo ana ta'e immoo akkamiin wanti kun dhugaamoo sobamoo jettanii ginizaabeen rookis akkasiin jirtan hin beeka. Achiin booda kaa gara manaatti yoon isinii deebi'u yaa uummanni keenya amma sirroofne ammoo meeshaa man tokko sirreesse booda garuu akkam barbaaduuf akka yaadee karoorsetti wanti ganaa nan bitee yaadees immoo jira. Waaqayyoo naa milkiisinaa tasaa ka'e meeshaan mana keessaa bitameen dhumu sila kun argan dhufee waggaa tokko fixuufanii jaamuraasatu naafe garuu haga kaninuma hin bita rakkoodha akka rakkootti kunoo bakka intina akka kanaatti sirreessaa jira. As kanas walawwalee gadi tokko xaragee gargara roosaan dhufan immoo buna danfisu. Gameen buna malee bulu waan ta'eef durboonni koroo dhufan ammoo mana hin jiran isaanis hojiirra ba'anii jechumaan safara kanaaf irra qabachi deeman natti fakkaata yeroo dhufan buna danfisu jechuudha. Akkasitti sirreesseen kaa'a. Achiin booda gara manaatti turuun isinii deebi'uu sirreessee jidduutti immoo ajandaa gara biraatti nageessuu fi obbo Gammeen kun hokkachiidhaan hanuma mana qulqulleessee ka'u already sa'aatiin 12 ta'ee jira. Haga sa'aatii 10 jalqabe haga 12 hinuman hojjedha. Jidduutti shiroo hojjechuus na naqee jidduutti immoo hojiis nan hojjedha beektu ala na waamunan seenaa nan ba'a. Achiin booddee obbo Gammeen waan ta'e qararraafatanii dhufanii kana qofa miti wanti inni fidee dhufe waraabne gasammoo keessaa boqqolloo isheetii yeroon sarara boqqolloo isheetiiti muka 3 muka 4 birriibba tokkoon karaarraa biteetu jechuudha. Achi isa bitee dhufee kasalli immoo kaniin alatti qabsiise shirootiin hojjechuuf jechuudha. Istoofii irratti hojjechuun nama mijatu maaliif hojii faana gadi ba'ee mana ollee beessa hojjechuusitti hin gubatan bukata. Annaa kasala qabsiise diidattu tuman hojjedhu tuman qulqulleessu maal jedhu dhufe boqqolloo fidee dhufe. Achiin booddee sa'aatiin beeksisiidha. Sa'aatii iraatiin ga'ii jidduutti hin jirtu sa'aatiin wayii isheedha. Isa booda maaliif boqqolloo kana teenye hin waannu jenneetu boqqollootti kaane isa booda ammas ani imma ajandaa viidiyoo keessa jiru bichaa son barbaada yeroo viidiyoo hojjenni garuu bakka waan biraa fidee jidduu galchaanis immoo yaada koo gara isaan keessa haasaa biraa keessa gaalla yeroo sana wanta viidiyoo irratti hojjetamu dubbatamu miti waan ta'eef irraa miitiin godha duuba goree ganaan ofii koo nadaachii fixee irratti sagalee qabaa jirachuudha isinitti agarsiisu. Innaa haala kanaanii baay'ee namatti tola. Isaanis immoo uffata gootanii sanaa gootanii yeroo banatti gara waan akkasii qophaa'a maaltu jibbasallee. Nuufi abadaan ta'u malee loonni callaan isaanii baay'ee bareeda. Innaa akka kanaatti teenyee boqqolloo kana muka tokko waan nyaanneetu irraaf immoo galgala waan buna irratti qursii goonaa kan jedhus haasofne kuni haaluma kanaan itti fufachuudha. Sen viidiyoo ilaala isinitti tole bicha onu jaallattan bicha isin maraara bicha laayik godha. Akkasuma immoo gara biraatti hin darbu waa'ee manaa irratti amma bara haaraa wal qabatee qaala'insa jireenya wal qabatee basmaa wanti bitamu Yesuus
kanallee isinitti himuu hin danda'u. Yaa dura qalbiin koo soofaa kanarra ture soofaa kana too yaadiin hin ta'a jedhee toofi nama siisnaan milkaa'e. Achiin booda immoo wanta dhanaa bituu qabu bitee sirreessii fuuldura kanatti fuwaafash gochuuf yaalaa jira jechuudha. Isinis immoo baay'een keessan hin bareedaa hundumti isaa miidhagaa garuu teebilii nyaataa kana jijjiirii kalarii isaa hidhamee isa inni qofa isaatti diizaayinii kan biraa kennee jira hin bareeda. Tumannan jijjiiree dheellee obbo Gammeen miilana dullaadha. Beektuun dhiiree dhiironni agas maratti badaa intinaan jedhanii nuti waan amma dhufee faashinii waan tokkochiin fiigaa oolla. Amma nuti immoo baranaa waciin baay'ee nutti baay'atee jira. Waaqayyoo faggalatu tirfii nu godhee guutuu nu godhee malee inni harki isaa bal'aadha. Mana keenya bal'isee nu boqqollichi kunoo nyaadha. Nutti urgeessitee hojjettan immoo ifa manaa godhaa gaafa dhuftanii affeerraan boqqolloo namaa ta'a. Kunuunsin affeera jireenyaa ajecha. Annaa harki waaqayyoo bal'aadha. Mana keenya keessa eebbaan nu guutee bara kana keessa waciin isin beektu kan isiniin hin jedhu garuu irraa hafaa nu taasise waaqayyoo haa galatoomu. Wanti nuti yaadeen mana keenyatti waan miidhatu ta'aa raawwachaa jira. Ergumaan gaafa dhufee bakka jireenya tokko keenya jalqabnee kaanee bakka waan miidhatu jira waan nuti sirreessinu. Akkasumas immoo sargiitiinis wal qabatee maaliin wal qabatee inuma ba'a jechuudha garuu raaftoota isiniin hin jedhe. Waaqayyo haa galatoomu innaa akkasii isiniin jennaa. Malee wanti biyya keessaa bitamu hunduu baay'ee tokko hintinaadha. Garuu bakka namni walii galee jennaan wal dhaggeeffate jennaan walii mari'ate jennaan waan dubbatu irratti walii qomaname jennaan kuni sanaa kuni kanaa waliin jennaan bakka inni mataan isaa eebba guddaadha. Inni gadeera miti. Innaa nuti qabaannee of dandeenye maal taanetu hin taane gargaarsa waaqayyootu mana keenya keessatti baay'ee nurra baay'ate jechuudha. Innaa fuuldura kana immoo maal akkam godhu akkam akkasitti sirreessu isinis immoo waan jettan jedhaa yaada keessan itti dabalaadha. Yeroo tokko garuu fedhiin dubartoota daangaan qabu laala kan ta'u. Fedhiin dubartoota daangaan qabu waan ta'eef yeroo nuti keessaa waan qaaruu danda'u. Fidettanii malaayoon siistan malee rakkisaadha dubbichi. As keessatti magaalajaan keessa meetira meeqa isaan jettan magaalajaan keenya meetira 12. Inni intinaan jechuudha inni intinaarraa inni barree guddaarraa inni jechaallaa meetira 12. Inni irra keessaa jaha jalaacha meetira 12 isa booda hin shabashabamaa jechuudha. Innaa gaas viidiyoon gos gara xumuraatti jira. Walumaa galatti magaalajaa irra deebi'etti irra isinii deebi'a meetira 12 inni jalaa gabarii isaa 12 irri isaa keessa 12 jala isaa isinitti agarsiisne gabarii isaatu yoo caala ta'e irratti wanti shiboon itti qaqabsiifamu shabashabaa minaaminsaa jira. Meetira 12 jechuun 1700 meetira tokko jechuudha. Innaa inni irraa meetira 6 inni carqii inni jabaata inni jalaa gabariin isaa meetira 6 inni maskootii irraa immoo meetira 1.30 jechuudha. 30 seentii meetira 30 jedhamu inni maskootii irraa jechuudha. Innaa walumaa galatti gara meetira 13 kana jechuun amma kana maal gootu yoo jettan amma walitti kukkutteeffachisanii shabashabanii todhu waan ta'eefu isaan safaranii godhu. Isinis immoo safara keessan beektu safara barrii keessanii safaramee malee hin ta'u. Kanaaf meetirri 12 xiqqaa miti garuu immoo yeroo hodhannu walitti kokkottoonfatee akkasitti shabashabamu hin xiqqaataa jechuudha. Innaa akkasiniin jedha. Kana kun viidiyoon keenya xumuramee jira gara xumuraatti jira. Iddootti immoo gabaatu jira waan ta'eef egaa beektu. Obbo Gammee suk jechaatii jiru. Kana fakkaataa vloogiin keenya guyyaa irraa bilis laayikii godha. Laayikiin keessan viidiyoon keenya gara biraatti akka darbu namoota baay'ee biraa akka nu qaqqabu nu taasisa waan ta'eef deeggarsiisni gootatu jiraate isa kanadha. Otoo viidiyoon dhaggeeffatiin otoo maaliin jedhe warri yaada kennitan isinumaaf gaariin ta'u. Komiis qabaattan nu jaallattanis nu jibbitanis bakka arga laaltanii xumurtanii boodha.